Guyyaa har'aa Ameerikaa keessatti sooressaa fi gameessi Oromoo cimaan artist Geetuu Lammiin lubbuun isaa darbeeti jira. Shawaa Bahaa Aanaa Adaamaa keessatti kaleessa galgala lubbuun dargaggoota torbaa mana kiristaanaa keessatti lubbuun isaanii darbeeti jira. Odeeffannoowwan kanneenii fi odeeffannoowwan biroo kanaan wal qabatan isiniif qabadhee waan dhiyaadheeruuf hanga xumura qophii kanaatti na waliin turaan isiniin jira. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya akka taatan asumaan kabajaan isin gaafadha. Egaan akkuma jalqaba irratti isiniif kaasuudhaaf yaaletti godina Jimmaa Aanaa Limmuu naannoo Walakkee jedhamurraa intalli tokko biyya alaatii dhuftee dhibee kanaatiin qabamuun ishee guyyoota lamaan dura ministeerri fayyaa Itoophiyaa gabaaseetiin jira. Kunis shamarreen kun Jimma keessatti yeroo jalqabaa yeroo taatu namoonni isheen wal tuttuqqee waliin qabaachaa turte hundi isaanii akka qoratamaa jiran akkuma beekamutti ta'e, haa ta'u garuu shufeerri ishee waliin ishee gaggeessee hanga biyya isheetti ishee fide maqaan isaa Jifoorroo jedhamu haga yoonaatti kan hin argamnee fi shamarraa kana waliin walitti dhufeenya waan qabaniif haa ta'u malee garuu yeroo haa qoratamuuf mana yaalaa akka deemuuf gaafatamu kanatti hawaasa naannoo sana jalaa badee yeroo ammaa kana magaalaa Jimmaa keessa akka jiru maddii atattamaa karaa inboksii nu gahe nutti himeeti jira. Haa ta'u malee garuu dargaggeessi shufeerri kun magaalaa Jimmaa keessaa bakka kam akka hin jirree fi hanga yoonaatti kan hin qabamne ta'uusaarraa kan ka'e hawaasa naannoo sanaa waan baay'ee yaaddeessuuf namoonni namicha kanaa qaamaan beektan suura isaa inboksinaaf godhaatii akka saffisaan barbaadamuu fi magaalaa Jimmaa keessatti hawaasni naannoo sana jiru otoo hin hubamiin akka geenyuu fi dhaamsa lammii isiniif hin dabarsa. Dhimmi kun dhimma akka biyyaatti baay'ee nama yaaddeessu waan ta'eef keessumaa obboloonni koo naannoo Limmuu jirtan suuraa obboleessa keenya kana akka sooshaal miidiyaa irratti nu lakkiftan kabajaan isiniin gaafadha. Odeeffannoon koronaa vaayirasii biyya keenya keessaa maal fakkaata kan jedhu riippoortii 38ffaa Dr. Liyaa Taaddaseen fuula feesbuuk isaanii irratti armaan duraa maxxansanii jiru. Kana irratti namoonni dhibee kanaatiin qabaman guyyaa har'aa dabalataanis sadiin argamaniiti jiru. Isaanis sadan isaanii magaalaa Direedawaa keessaa yeroo ta'an lamni seenaa Jibuutii irraatii gara magaalaa Direedawaa seenuutiin kan qabamanidha. Sadan isaanii dhiirota yeroo ta'an umuriin isaaniis 11, 15 fi 18 dha. Isaan keessaa inni umurii 18 seenaa imalaa kan hin qabne yoo ta'u wal tuttuqqii warreen kana waliin qabaachuun isaa garuu mirkanaa'eeti jira. Kanumaanis warreen Jibuutii irraatii dhufan lamaan isaanii bakka turtii yeroo keessaa warra turan ta'uu isaanii Dr. Liyaa Taaddaseen gabaasaniiti jiru. Sa'aatii 24 kanneen keessattis qorannoon namoota 393 sumuudni isaanii fudhatamee kan qoratame yeroo ta'u walumaa galattis namoonni dhibee kanaan biyya keenya keessatti qabaman 111 ta'uusaa beekameeti jira. Namoota dhibee kanaan qabaman waliin wal tuttuqqii namoonni qabaatan yoo jiraatan bilbila bilisaa 952 fi 8335 irratti bilbiluun buufata naannoo isaanii jiru irratti himuun kan danda'u ta'uusaa fi dafanii buufata fayyaatti himuun ofis ta'ee lammiilee gara biraa baraaruun akka qabnuu fi sababoota garaa garaatiin bakka tokkotti walitti qabamuu dhiisuu harka keenya yeroo hundaa dhiqachuutiin harka keenya gara fuula keenyaatti tuttuquu dhiisuun walirraa siqanii deemuu hojiirra oolchuun tatamsa'iinsa dhibee kanaa akka hir'isnee dhaabnu Dr. Liyaan dabalataan gabaasaniitiin jiru. Sa'aatii kamirrattiyyuu odeeffannoo waa'ee dhibee kanaarraatiif laachuudhaaf namoonni barbaadan bakka jiranitti lakkoofsa bilisaa 952 yookiin 8335 fayyadamuun akkanumallee toora bilbila mana keessaa duwwaa 1182 7679 jaarratti bilbiluun yookiin immoo karaa imeelii ephieoc@gmail.com irratti barreessuun riippoortii waa'ee dhibee kanaatii bakka jiru teenyee kennuun ni danda'ama. Gara odeeffannoo gara biraatti yeroo isin dabarsu magaalaan Direedawaa yeroo ammaa keessaa yaaddoo cimaa keessa jirti. Akkuma beekamu soomni Ramadaanaa galuuf yoo baay'atee guyyaa 3tu hafee jira. Yeroo ammaa kana irratti immoo namoonni hedduun Jibuutii irraa baqatanii gara Direedawaa seenaatiin jiru. Akkuma guyyoota lamaan dura ministeerri fayyaa gabaasettis namoota Jibuutii irraa gara Itoophiyaa seenan magaalaa Direedawaa keessatti argaman 3 dhibee kana irratti argamuunsaa waanuma yaadatamudha. Ammas karaan kun kan hin cufamnee fi namoonni hedduun baqatanii gara Direedawaa seenuu isaanii irraan kan ka'e haalli jiruuf jireenya magaalaa Direedawaa garuu dhimma kana irratti xiyyeeffannoo kan hin laannee fi hawaasni kan durii irra caalaa wantoonni cufaa turan amma banamanii tajaajila laachaatiin jiru. Kun akka biyyaatti hubaatii guddaa waan geessisuuf yeroo ammaa kanatti saffisaan magaalaan cufamuu qabdu yoo jiraatte akka kiyyatti magaalaa Direedawaadha. Hoggansi magaalaa Direedawaa Sumaalee fi Affaar yeroo kamiyyuu caalaa yeroo ammaa kanatti namoota dhimala yeroo dhiyoo qabanii fi karaa daangaa darbanii gara Itoophiyaa seenan irratti xiyyeeffannoo gochuutu ni qabu. Keessumaayyuu naannoo dhuma Itoophiyaa fi jalqaba Jibuutii kan taate Wucaaleen sirni daldalaa ammayyuu banaa waan ta'eef uummanni Itoophiyaa guyyaa guyyaatiin achi seenee gara magaalaa Direedawaatti seenaa waan jiruuf gabaan kunillee kanaan booddee hin dhaabbatu taanaan haalli Jibuutiin keessa jirtu biyya keenya qunnamuunsaa homaa gaaffii namaaf hin ta'u. Akkuma beektan egaa Jibuutiin magaalaa xiqqoo fi uummanni baay'een kan keessatti hin jiraanne ta'us guyyaa kaleessaa qofa sa'aatiiwwan 24 keessatti qorannoon nama 658
gaggeeffame keessaa 114 dhibee kanaatiif poozitivii ta'uun isaanii magaalaa Dirree Dawaa yaaddoo guddaa keessa galchee jira. Kana jechuun almost dhibbantaan 20 namoonni Jibuutii keessa jiraatan dhibee kanaan qabamaniiru jechuun ni danda'ama. Dhibeen kun bakka yeroo turtii irraatii gadi bahee hawaasa keessatti faffaca'uun Jibuutiin haala nama sodaachisu keessa seentee jirti. Haa ta'u malee lammiiwwan Itoophiyaa hedduun achi keessa waan jiraataniif isaanis baqachuudhaan gara Itoophiyaa keessa seenaa jiru. Dhimma kanarratti mootummaan xiyyeeffannoo guddaatiin yoo hojjechuudhaatii baate yeroo gabaabaa keessatti magaalaan Dirree Dawaallee akka Jibuutii ta'uun ishee homaa kan nama yaaddessu miti. Konkolaachiftonni hedduminaan illee Jibuutii irraatii gara Itoophiyaa waan seenaniif baaburree Jibuutiitii gara Itoophiyaatti yeroo yerootii waan deddeebi'uuf kallachumaan magaalonni toora kanarra jiran Finfinnee dabalatee tarkaanfiin yoo fudhatamuudhaatii baate dhibee kanaaf saaxilamuun isaanii homaa gaaffii keessa waan nama galchu miti. Egaan gara odeeffannoo gara biraatti yeroon isin dabarsu sooressaa fi gameessi Oromoo Ameerikaa keessa jiraatu keessumaayyuu bara 1992 hanga 2003tti taphataa diraamarii baandii gadaa ta'ee kan taphachaa ture artist Geetuu Lammii dhibee koronaa vaayirasii lubbuu kanarraatii guyyaa har'aa addunyaa kanarraa darbeetiin jira. Rabbii lubbuu isaatiif boqonnaa haalaatu jecha artist Geetuu Lammiin sabboonaa Oromoo fi sirboota warraaqsaa sirbuun hawaasa keessatti sabboonaa ija qabu ture. Biyya keessatti cunqursaa hadhaa'aa dhandhamuun sababa wayyaaneetti biyya isaa Oromiyaa baay'ee bareedduu fi jaallatu lakkisee lammii bahedha. Geetuun gara biyya isaa jaallatutti Oromiyaatti otoo hin deebi'iin lubbuun isaa darbuun isaa baay'ee kan nama gaddisiisuu fi Rabbii biyyoottaa salphisu jenna. Baay'ee kan nama gaddisiisudha. Yeroo ammaa keessatti Ameerikaa keessatti lammiiwwan Itoophiyaa hedduun isaanii lubbuun isaanii darbaa akka jiru Ameerikaatti qoonsilaan imbaasii Itoophiyaa ambaasaaddarri Fitsum Araggaan yeroo darbees dubbataniiti jiru. Obboloonni koo achi keessa jiraattan hadaraa of eeggannoo keessan cimsaa. Wanti hundinuu lubbuurra waan hin caalleef hanga dhibeen kun addunyaa kanarraa dabartutti hanga dandeessaniin wal bira dhaabbachuun kadhannaa Rabbii waliin ofirraa dabarsaa kan jedhu dhaamsaa isiniif hin qaba. Egaan gara odeeffannoo gara biraatti yeroon isin dabarsu Shawaa Bahaa Aanaa Adaamaa Gandaa Dibibbisaa jedhamu keessatti halkan dargaggoonni torba lubbuun isaanii darbeetiin jira. Dargaggoonni kunis eebila 10 bara 2012 sa'aatii 9 irratti lubbuun isaanii Bataskaana Yohaannis jedhamu keessatti lubbuun isaanii darbuun argamuu isaanii poolisiin aanichaa gabaaseera. Dargaggoonni torbanuu umurii waggaa 20 gadi kan ta'anii fi isaan keessaa shamarreen tokko akka jirtuu fi sababa bokkaan roobeef halkan sana deemanii mana jenereetiraa keessatti otuu ciisanii aaraa naaftaatiin akka du'an shakkiin waajjira poolisii aanaa sanaa gabaaseetiin jira. Kunis odeeffannoowwan gara biraa guyyaa har'aa nama gaddisiisan keessaa isa tokkoo fi Rabbii dargaggoota kana bakka boqonnaa haalaatuufi jenna. Egaan jaalatamtootaa fi hordoftoota qophii Oromiyaa 24 gara lakkoofsa COVID-19 sadarkaa addunyaa irratti World Meters kan gabaase maal jedha kan jedhutti yeroo dabarru haga ammaatti addunyaa kanarraatii dhibee kanaan kan qabaman lakkoofsaan miiliyoona 2,438,352 yeroo ta'an lubbuun isaanii addunyaa kanarraatii kan darbe immoo 165,107 yeroo ta'an Rabbii isaan gargaaree dhibee kanarraatii lubbuun isaanii guutummaa guutuutti kan fayye immoo 629,101 ta'eeti jira. Akka sadarkaa biyyaatti yeroo laallu sa'aatii 24 keessatti Ameerikaa keessatti lubbuuwwan 1,095 dhibee kanaan darbaniiti ni jiru. Faransaay 395 yeroo taatu Xaaliyaan 433, Speen 410, UK'n 596, Beeljiyeem 230 du'aan dhabamaniiti ni jiru. Ariitiin dhibee kanaa daran dabalaa waan jiruuf ummanni keenyi of eeggannoo isaa bakka jirutti cimsuu ni qaba. Akka qalleeyyii ollaa keenya jiranillee hanga humna keenyaa gargaaruun dhibee kana injifannee hundumti keenyi akka seenaatti odeeffachuuti ni qabna. Lakkoofsi dhibee kanaa biyyoota tokko tokko keessatti yeroo ilaalamu Ameerikaan haga yoonaatti miiliyoona 764 dhibee kanaan qabamanii jiru. Lakkoofsi namoota du'aniis 40,000 ol darbeetii jira. Speen lammiiwwan qabaman 198 darbeetii jira. Lammiiwwan dhibee kanaan darban immoo walumaa galatti 20,000 ol ta'eeti jira. Akkanumallee Xaaliyaan keessatti lammiiwwan 178 ol dhibee kanaa yeroo qabaman lammiiwwan 23,000 ol immoo lubbuun isaanii dhibee kanaan darbeeti jira. Akkanumallee Faransaay keessatti lammiiwwan 150 ol dhibee kanaatiin yeroo qabaman lammiiwwan 19,000 ol immoo lubbuun isaanii dhibee kanaan darbeeti jira. Akkanumallee Jarman yeroo laallu lammiiwwan 145 ol dhibee kanaa yeroo qabaman lammiiwwan 4,000 ol immoo dhibee kanaatiin lubbuun isaanii darbeeti jira. Jarmanitti aantee kan argamtu lakkoofsa lubbuu lammiilee hedduu kan jalaa bade UK keessatti namoonni dhibee kanaatiin qabaman 120 yeroo ta'an lammiiwwan lubbuu isaanii kanaan dhabame immoo 16,000 ol darbeetiin jira. Akkuma ilaalamaa jiru lakkoofsi dhibee kanaan namoota qabamanii guyyaa guyyaatiin dabalaa jiraachuu isaarraan kan ka'e akkuma ilaallu biyya keenya keessaallee gara Finfinneerraatii Dirree Dawaatti darbee yaaddoo guddaa keessa kan galchaa jiru. Imala karaa Jibuutiitii gara Dirree Dawaa seensisaa jiru baay'ee hammaataatiin jira. Guyyaa har'aatti
har'aatti illee lakkoofsi kun dabaluu isaarraa kan ka'e magaalaan Dirreedawaa xiyyeeffannootiin akka irratti hojjetu kan akeekkachiisudha. Nu illee bakka jirrutti of eeggannoo mataa keenyaa godhannee Rabbis bakkuma jirrutti hunduma keenyaatiin nu haa eegu jechaa odeeffannoon guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Haga yoonaatti na waliin kan turtan guddaa galatoomaa isiniin jechaa sheerii fi laayik gochuun odeeffannoon kun obboloota keenya gara biraafis akka gahu akka nu deeggartan kabajaan isin gaafachaa qophiin guyyaa har'aaf odeeffannoo gaggabaabaa isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Qophii kana qopheessuuf qindeessuun kan isin waliin ture an Gammachiis Tashoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura. Rabbi bakka jirtanitti fayyaa isinaa godhu. Turtii gaarii.